Misir. Ani wanta kana hunduma keessa harki koo jira. Harki keessa jira Rooba. Maal jechuun danda'a? Ati hoo maal jechuu dandeessa? Ani manaa ba'ee hangan as ga'utti ijoolleewwan ta'anii boo'an, haadholiiwwan gurguddoon aara keessa seenanii malli isaan jalaa badee abbootiin baay'een lolaaf qophaa'an hundumti isaaniiyyuu harka koo keessa jiru. Ani hiitaan yaa ugguree nama Iskadaariif dabarsee kennedha. Ati akka haadha manaa argattuuf hiikaa kun hundi kan ta'e. Kanuma homaan gootu jechuudha. Ati yoo ishii qabaatte homaan barbaaddu miti. Omtus hin barbaachisu. Koobraa durii yoo ta'ee jiraate hoggana. Wanna ammayyuu ulfaatu yoo ta'e bakka hin seennamne seenee manicha deebisiisa ture. Koobraa durii yoo ta'eera ta'e qeenitti guddate, qeenitti jiraate yommuu diigamoo tolaalu kuni mirga kooti jedhee akkanatti fuuldura koo fajajeen dhaabatu ture. Koobraa durii ta'eera yoo ta'e hoggana.